raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Mulayo miti gidira akamiti rajedu majority Ethiopia lafa monama mormike ijarsa digama dargini erga zumba beti kolu gale wayane tufe dictatorri numide gale imbarre irasirni itanu masara rafu kaba maladu imbarre irasirni itanu masara rafu kaba malanu Abubakar wanti damnefi Abdul Jabbar wanti damnefi Oromiya nakan jamnefi Lafafi lafe Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Waa'ee saamicha lafaarratti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa maal jedhan? Qopheessituun Faayituu Wadaajoo Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Iftuu Galataati. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Qophii lafaa fi lafee har'aa keessatti dhimma saamicha lafa tuulamaa fi walloo akkasumas dhimmoota kanaan wal qabatan ilaalchisee haasaa qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa TV Finfinnee Integrated Broadcast yookaan FIB waliin godhan isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Koloneel Gammachuun haasaa kana kan taasisan dhiyeenya hidhaa siyaasaatirraa erga bahanii ta'uu isin yaadachiisaa qophichatti itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Abubakar wanti damneefi Abdul Jabbar wanti damneefi Oromiya nakan jamneefi Koloneel Gammachuun gaaffii dhimma tuulamaa fi walloo irratti yeroo baay'ee dubbattu. Dhimma kana irratti akka dubbattaniif maaltu sababa isiniif ta'e? Maaliif jabeessitanii dubbattu? jedhuuf deebii kennaniin akkas jedhan. Yoosef Gammachuu dhaba dandeenye Amaanu'eel dhaba dandeenye Oromoon tola asiin geenye. Sababa lamadha. Tokko an akka uummata tuulamaa irratti lafa isaarraa buqqa'ee hin jiru. Akka uummata tuulamaatti ka buqqa'ee hin jiru. Lafti amma irra jirru kuni Finfinneen kuni lafa warra tuulamaati. Adaamaan ka tuulamaati. Naannoo Finfinnee kana warri jiran amma babal'achaa jiranii Oromiyaa magaala Oromiyaa adda jedhamanii jiran kuni lafa tuulamaati. Oromootu irraa buqqa'e. Kan Oromoon keessatti maajoriitii ta'e Burraayyuu qofa. Sabbanni ka Oromoo miti. Galaan ka Oromoo miti. Lagdi Xaafoo ka Oromoo miti. Laga Xaafootti Oromoon persentii 4 ta'uu beektaa? Oromiyaa jala haa bulu malee. Namni achii buqqa'e sun eessa jira? Nyaatee haa bulu, dhugee haa bulu, haa baratu, hin baratiin hafee lubbuudhaan jira eenyu beeka? Eessa jira namni kun? Kuni waggaa 100 walitti aansee deeme jechuudha. Qabeenyi immoo lafa caalu hin jiru. Lafti depreciation qabu beektaa? Qabeenyi lafa caalu hin jiru. Abbaan qabeenya guddaa hiyyoomeeti inni fagoodhaa dhufe irratti sooromee abbaan lafa sanaa bakka inni ga'e hin beekamu. Cabuun Oromoos tuulama irratti eegala. Ta'ee jedhanii ilmaan namni Dambidoollootii barata ijoolleen tuulamaa sulultaatee akka hin baranne godhan, quraan akka guuran godhan, zabanyaa isaanii akka ta'an godhan. Amma immoo mootummaan jajjabeessee lafa akka gurguran godhan. Lafa gurguranii makiinaa bitanii dhugaatiitti baranii bakka kachachalaatti horii sana fixanii waggaa 2 booda zabanyaa isaanii ta'an. Kanaaf Oromoon inni kaan hin miidhamne jechuu kootu hin ta'in tuulamni akka malee miidhame.
akka malee miidhame. Tuulamni lafa isaatti deebi'uu qaba. Qe'ee isaatti deebi'uu qaba. Lafti sharaateen irra jiru kun ka eenyu akka ta'e warri tuulamaa beeku. Lafti giyoon irra jiru kun lafa eenyu akka ta'e warri tuulamaa beeku. Yoo namichi gaafa si akaakayyuun hin jiru ta'e dhalli dhalaa jira. Lafa dhalumatu dhaala. Nagaa biyya kanaafis murteessaadha. Yoon dhugaan kun hin deebi'in nagaan biyya kana jiraachuu hin danda'u. Guddinni illee jiraachuu hin danda'u. Waan waggaa 3-4 dura dargaggeessi biyya kana gochaa ture argite miti. Waan dhugaa dhabee muufate. Kanaaf inni kaan hin miidhamne jechuutu hin ta'in tuulamni akka malee lafa isaarraa dhiibamee akka malee faca'e. Jaatanii alii wanti dhabneefi moo'ii tufaa wanti dhabneefi sabni isaa akkan cabneefi. Dhimma tuulamaa yoo dubbattan bakka irreeffannaa gihoon kaastaniittu bakka isaatti deebisuun ni danda'ama jettanii yaadduu gaaffii jedhuuf akkas jechuun deebii kennaniiru. Nuti waraabechi nu nyaachaa nuti jabaatu jajjabaachaa Oromiyaan jirti jiraachaa. Caffeen tuulamaa lafuma caffeen tuulamni tumetti deebi'a. Bakki amma irratti irreeffannaa jirru kuni of course wanni irraa fagoo miti maali giyoon irraa fagoo miti. Garuu namatu nuu murteesse ka dhimmi isaa san ilaallatu kennaa nuu kenne. Caffeen tuulamaa bakka inni murteesse jira. Isatti immoo ni deebi'a. Wareegama fedhe gaafata. Bara fedhe gaafata. Caffeen Oromoo waliigalaa ka murteesses. Caffeen gosa addaa ka murteesses. Hani horroo bulluqitu jira. Odaa bisiltu jira. Inni warri kaanis jiru miti. Bakki irreeffannaas jiru. Warri caffee murteesse bilisummaa jechuun warra kana waliin. Weerara Minilik dura ka ture haa deebi'u yeroo jennu daangaa qofatu hin ta'in murteen siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa aadaan bakka itti deebi'u jechuudha. Amantaan bakka itti deebi'u jechuudha. Kanaaf caffee tuulamaa qofatu hin ta'in giyoon manitti xiqqoo amma jirtu kanatu hin ta'in hambiraayyuu jijjiiramuu hin danda'a. Kan kanaa olii jijjiiramuutu danda'a. Finfinneen magaala guddittii ta'uu dhiisuu dandeessa. Finfinneen mataan ishee. Oromoon magaala biraa ijaarrachuu danda'a yoo barbaade. Kanaaf inni danda'ama. Qabsoo immoo gaafata. Gadadoo nafaan nu ba'ee dararaan nafaan nu ba'ee nu ga'ee lakkii nu ga'ee. Dhimma walloon wal qabatu irratti koloneel Gammachuun yoo gaafataman walloon Oromoof cufaa balbala gabrummaati jedhu. Ulullee nafaan nu ba'ee rumbaan nafaan nu ba'ee hinafuufinaa nu ga'ee. Uummata kana waliin hariiroo yeroo dheeraan qaba. Yeroon biyya keessa jiru waliin jalqabee naannoo sana hojjedheera. Walloo ani akkatti waamu Oromoof cufaa balbala gabrummaati. Walloo waggaa 700-800 ol Absiiniyaa wajjin walloodha. Qofaasaa akkasitti xiqqaachaa dhufe. Warri himanuu, warri iluu, booranni walloo Amaara ta'e amma. Godina tokkotu hambaan hafe. Warri sun Amaara akka ta'ani namni Amaara waan ta'eef ni jijjiirame. Akkuma jirutti jijjiirame. Humnaan ni beekta ta'a. Isuma bara Minilik faa mana bara Yohaannis faa soo fudhanne Minilikiif Yohaannis ta'anii yeroo haasa'anii waan walloo namni kiristaana hin taane biyya keenya nuuf haa gadhiisudha. Biyya keenya nuuf haa gadhiisudha. Biyya gadhiisee illee akka Sudaanitti godaane baay'ee. Gaafa Atsee Yohaannis matammaatti warra Arabaa lolu ilmaan walloo warra Arabaa sana waliin Yohaannis lolan baay'eedha. Lakkoofsaan guddaa jechuudha. Maaliif yoo kiristaana hin taatu ta'e biyya kee gadhiisi. Naa gadhiiseedhanii lachuu murteessan Minilikis Yohaannisis. Sababa kanatti baddaansaa kiristaana ta'e Amaara ta'e jechuudha Oromoodha. Amma Amaara jalatti bula. Isa hafe kanatu isaan gube. Uummata xiqqaa tafe, godinaa takka tafe, godina Kamisee, Ona Torba, Ona kana tafe. Inni kuni maqaa Oromootiin as maaliif jiraata ga jedhu yeroo baay'ee irratti duulama. Yeroo baay'ee irratti duulama. Gaafa bara chaarteraa Kamisee dhumtillee shumti xiqqoo nafte kunillee Oromiyaa jalatti akka bultu abaawoon qofaa ta'e jechuudha sagaleen isaati kaate. OPDO'n illee Amaara jalatti akka bulu murteessa. Dabra Birhaan asii Finfinneerraa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaarraa kiiloomeetirii 100 ho'i fagaata. Bahar Daar jalatti bula. Kiiloomeetirii 600 ho'i. Bahar Daar. Kamiseen kiiloomeetirii 250 irraa. Bahar Daar jala. Bahar Daar dhaquuf inni immoo gara kiiloomeetirii 700 deema. Dhugaa kan hin qabne akkasitti OPDO'n Ihaadig waan faana taate Amaara jala akka bulu murteessite. Uummati kun ammayyuu irratti duulamaa jira. Uummata bara dheeraa roorroo jala jiraate kanaaf hin deddeebisee kaasaa Yeroo waraanni TPLF fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture miidhaa guddaan kan gahe uummata walloo tahuu ilaalchisee furmaan isaa maal waan jedhuuf deebii kennaniin akkas jedhan. Egaa
Oromooni kan walii birmachuu dadhabe bakka baay'eetiiti. Kan isaanii immoo bulchiinsi isaanii iyyuu waan biraa jala. Furmaanni kana ammayyuu bilisummaatiin asittuu otu federaalaan jirru iyyuu Walloo mootummaa amma obbo Shimallis fa'aa bulchan jalatti deebi'u qaba. Oromiyaa jalatti hammaatu sanuma isaanii wayyaa fi inni furmaata immoo bilisummaadhaan kan deebi'udha. Nuti hojiin keenya uummata dammaqsuu, uummata ijaaruu, kan wal bira dhaabbatu gochuudha. Kun immoo akka dhuunfaatti miti, akka jaarmiyaattidha. Kan inni akka dhuunfaatti hojjedhu hin jiru. Dirqama hunda dhaabarraa fudhadheen hojjedha. Dirqama koo immoo ba'uu dhagaa. Hojii kana irratti ramaduu dhiisuu danda'aadhaan. Walloo Oromoof gosa addaati. Akkuma dura jedhe cufaa balbala gabrummaati. Fakkeenya jagnummaati. Fakkeenya sabboonummaati. Duwwaallee yoo ta'uu baate waa xiqqoollee Oromoon gargaare ufuma isaatii gosa kanatu qofaasaa waan gara kaabaatii gara Oromootti dhufuu kana ofirraa faccisaa jiraate. Uummati kun ijoolleesaa barsiisuu qaba. Dur ijoolleen koo baratte Amaara taati jedheeti afaan Amaaraatiin baratu miti. Amaara taati jedheeti ijoolleesaa iskuulan geessu. Amma ijoolleen afaan Oromootiin baratu. Ijoolleesaa barsiisuu qaba. Yoo baratan ija banatu. Qawweedhaan loluu qofti gahaa miti. Jagnummaa qofti gahaa miti. Amma lolluu teknooloojii ta'eera. Lolluu beekumsa guddaa ta'eera. Kanaaf akkuma sabboonummaadhaan ofirraa gabrummaa roorroo ofirraa ittisuudhaan Oromoof fakkeenya ta'anii barnootaan boodattafaniiru. Baay'ee na gaddisiisu, baay'ee nama rarru. Sababni boodattafan waan barachuu hin dandeenyeef waan dadhabaniif miti. Barnoota Amaaraan barannu jedhani. Iskuulli dur afaan Amaaraatiin barsiisa miti. Barnoota Amaaraan barannu Amaaraan taanu jedhani. Amma barnoonni afaan Oromootiin roorroo jalayyuu ta'anii dhibee jalayyuu ta'anii barachuu qabu. Walloo yoo barnoota guddaa qabaate waan ajaa'ibaa tolchuu danda'a. Ilmaan Walloo baradhaan jedha kanu. Akkana jettuure, akkana jettuure. Dhumarrattis madda nagaa dhabuu biyya kanaa dhugaa dhabuu uummata keenyaa akka ta'e ibsuudhaan itti fufu Koloneel Gammachuun. Maddi nagaa dhabuu biyya kanaa dhugaa dhabuudha, dhugaan dhabamuudha. Dhugaa fi nagaan halkan tokko warra adda bulame. Uummati dhugaa dhabuudhaan nagaa dhabe. Dhugaan yoo bakka ittiin deebi'in yoomiyyuu nagaan hin dhufu. Nagaan kun yeroo tokko tokko waan qabbanaa'e fakkaata. Yeroo tokko tokko hin hammaata. Inni tooftaa warri Itoophiyaa bulchan akka itti bulchanitti irraati malee takka nagaa argatte hin beektu biyya. Takka bara Haayile Sillaasee nagaan arganne, bara Mangistuu Hayilamaariyaam nagaan arganne, bara Wayyaanee nagaan arganne, ammallee nagaan hin jiru. Wal immoo caala. Inni caalmaan kun kan dhufe akkatti warri biyya bitan kun warri biyya bulchan kun istiraateejii taaktikii isaan ittiin uummata kana bulchantu addaan bahee waan qabuuf nageenya irrattis yeroo tokko ni hammaata yeroo tokko ni fooyya'a. Itoophiyaan uumamtee takka nagaa argattee hin beektu. Amma akka malee hammaateera. Akka malee hammaatee Itoophiyaan itti fufti moo itti iyyuu hin fuftu akkama jirtu kanatti jedhee hundi keenya iyyuu akka gaafan nu taasiseera. Waggaa 3-4 dura walgahii uummataa irratti lolli dura Oromiyaa irratti labsame. Oromiyaa irraa iyyuu bakka murtaa'e. Gujii fi dhiyaa Oromiyaa irratti. Amalli lola kanaa Oromiyaa qofa irratti hin dhaabbatu gaanfa Afrikaa gubaa. Lolli kun gaanfa Afrikaa gubuuf deema dhaabaa. Humna qabdu jedhanii kadhanne mootummaa. Akka amma argaa jirru kana ta'e. Lolli waan xiqqaa fakkaatee dhiyaa Oromiyaa fi Gujii irratti labsame kun gaanfa Afrikaa guba dhumni isaa dhaabaa hin bareedu jennee dur himne. Immoo maddi nagaa dhabuu dhugaa dhabuu biyyattii irraati maddaa. Dhugaa fi nagaatu adda adda jiraachuu hin danda'u jedheen sii deebisa. Egaa dhaggeeffattoota keenya nageenya argachuuf dhugaan abbaaf galuu akka qabu abbaan dhugaa kunis uummata Oromoo dhugaa dhabee lafaa fi biyya isaa dhabee ta'uusaa irra deddeebiidhaan hubachiisaa qophii keenya dubbii Koloneel Gammachuu irratti xiyyeeffate kanumaan goolabna qophii lafaa fi lafee ittaanuun hanga walitti deebinutti nagaatti. Oromootu fi namni abaaree Itiyoophiyaan bulchu kasaaree yaa gurree saba nagaa fedhu biyyoo amaana gabrummaa siidhachiise hidhannoo waraanaa yoo qabsoo nagaa saba akeeku abaa'oof afaa olitti beeku mataa dhiiratu mara jabaanne Oromoo oboo baga qabaanne. Dabbasaa guyyoo wanti dhabneefi hamaalee baa wanti dhabneefi Oromiyaan kan cabneefi nuti hacaaluu dhaba dandeenye Adam Diimaa dhaba dandeenye taphatti miti kan as geenye Carraa Eeliyaas wanti dhabneefi Adam Alii wanti dhabneefi Oromiyaan kan cabneefi.
raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.